Oromiyaa Gondariif naannoo isheetti sababaa jeequmsaaf hookkaraa jiruun imalli gamasitti godhamu akka dhaabbatuuf Embassy United States lammiiwwansaa akeekkachiisee jira. Aangoonni bulchiisa naannoo Amaaraa ammoo amma nagaan bu'eeraa jedhu soraatu gabaasa ergame dhiyeessa. Akka Embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru jedhetti arda Gondarii fi naannoo isiitti dibbeessi qawwee jira. Karaaleen cufaa qabeenyallee hedduu balleessan. Bulchiinsi Ameerikaa akka namii waan naannoo sunitti yaanee fi ufeegatu dhaamatellee tana maleellee akka ummati waan jira miidiyaa Ameerikaan dubbatirraa qulqulleeffatu yookaan ammoo caqasu gaafate. Taatullee bulchiinsi poolisiitii fi warri naannoo Amaaraatti dubbisan laftii nagaa jedha. Rakkoon jedhan jiraatullee akka koomishineerii poolisii naannoo Amaaraa jedhetti ammatti lafti nagaa. Abbaree Addaamu koomishineerii poolisii naannoo Amaaraati. ይወራውና ሚዲያ ላይ መሬት ላይ ያለው እውነታ ፈጽሞ የተለያየ ነው። ይህንን መልእክት ለማህበረሰባችን ማድረስ እንፈልጋለን። waan miidiyaa irratti odeessanii fi dhugaan laf jirtu walumatti hin dhiyaattu iyyuu anini Gondar jira laftii nagaa callaa tana akka uummatillee hin beeku wannaan mirkaneessee fedhuu jedha. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jira immoo akka waan cufa akka dansaa keessaa qulqulleeffatanii fi namni mirgaa bitaa ofii akka dansaa qalatee qubu qabaatu dhaamate. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hawaasa qimaantiin leenjisee loltummaan leenjisee hidhachiisee jechuudhaan naannoo jeeqaa akka jiru gidduu kana koomishinarri poolisii Amaaraa Abbaree Addaamu ibsanii turan. Miseensi koree hojii raawwachiistuu TPLF ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa garuu paartiin isaanii kan akkan hojjetin koomishinarichiyyuu beekuu jedhaniiru. Gabaasa kana Mulugeetaa Asbahaat erge soraadheessa. Akka jecha obbo Geetachootti uummata Amaaraa, uummata Qimaantii fi koomishineerii poolisii naannoo Amaaraatuyyuu akka TPLF waan kan keessa hin jirre akka dansaa beeka. Taatullee waan jira itti dedeebi'anii yooyyuu jedhanii waan amaleeffatanii fi waan tokkotti irra dedeebi'anii isaan waan warri irra dedeebi'ee tokko jira jedhu obbo Geetachoon. የቅማንትን ህዝብ ጥያቄ ያነሳው የቅማንት ህዝብ ነው። ኢንፋክት መመለስ አለበት ተብሎ በተደጋጋሚ አከን ጀደ ኡመቱማ ቅማንቲቲ ጋፊ ኡፊ ጋፋተለ ምርጉ ፊ ጋፋተለ ቡልቺንሲ ናኖ አማራቲ ፊ መሪ ፌደራላለን ጋፊን ቱነኒ ዴቢ አርጋቹ መልቴ ጀነኔቲን ቀልቢ ቶኮ ኢራቲ ዱባቻ ባሃነ ጋፊ ተና ሴራን ዴቢሱን ዋን ቶኮ ኩነኒ ዋን ነሚ መታ ፈያ ቀብጩፍቲኑዩ ተረጉ ደንዳው ተኒ isaniitiin addeenii fi ijoollee dhaanaa ijjeesaa shiftaa itti erganiitiin falitti barbaade jetteeti yoo uummatii miidhamsuun ofirraa nam dhowwu yoo ofirraa dhowwuu dadhaban yookaan ammoo uummatii sun ofirraa nam dhowwu namni biraatti qarqaaree jedhaniitiin waan akkanaa herreguun waan nam ceersaati jedha. Atoo namni qarqaaruu baate infindhaa jedhaniitiin herreguun ammoo waan ta'uu hin qabnee jechuun dubbata obbo Geetachoon. Akka jechisaatti bulchiinsi nagaa naannoo Amaaraa waan dhiyootan inni amaleeffate tokko jira. Yoo warra humna laafaa warra miskiin kan miidhanii fi haawwanii fi ijoollee miidhuu danda'an yoo dadhabanii nama dhibiitti isaan qarqaaree jedhaniitiin dubbatan. Jar dubbii tana mormatu sun ammoo tuquun jara dubbii tanitti mormatan tan ammoo tuqu akka hin dandeenye waan beekanii fi tanaaf haaf guuranii jedha. Akka koomishineerii poolisii naannoo Amaaraa jedhetti ammoo TPLF nama leenjifteetiin naannoo Qimaantitti nama erguun mirkana. Obbo Geetachoon ammoo jari kunin oduu dharaa ta'an irratti ragaa waan hin qabneef itti callisaa jedha. Akka obbo Geetachoon jedhetti gaafiin uummata Qimaantii gaafii seer qabeetti tara paartiin isaaniillee ni qarqaarte. Akka jechisaatti paartiin isaanii fulaa hedduutti waan uummata Qimaantiitti akka itti fixuu jiran yooyyuu hedduu dubbachaa baatallee taatullee jabeessitee waan hin dubbatinii fi tana akka laafinnaatti fudhattee jedha. Yoo uummata Qimaantii waan uummata Qimaantii tolchuu jiran kan akka obbo Geetachoon jedhutti namni cuftinuyyuu naannoon cuftinuyyuu qarqaaruu maltee keessaa hubachuuf maltellee. Jilli United States Eertiraa daawwatee jira. Imaltuu jila kanaa kan hoogganan Naatli Biraawun Embassy Ameerikaa Eertiraa jirutu fulbaana 26 hanga 28tti simate. Jilli kun waajjira waa'ee deemokiraasii mirga dhala namaa fi hojjetootaa akkasumas waajjira walabummaa amantii ka sadarkaa addunyaa akkasumas mootummaa Eertiraa diplomaatotaa fi bakka bu'oota gosa amantii adda addaa kan Eertiraa keessaa waliin dubbatan akka carraa ta'es kabajaa ayyaana damaraa arguu danda'aniiru. Ittaanaa barreessaa duree tokkummaa mootummootaa kan gargaarsa dhala namaa Ursula Mueller fulbaana 30 fi onkololeessa 1 guyyaa 2 Eertiraa daawwatanii jiru. Daawwannaan kun bu'a qabeessa akka ture himameera. Ministeera eegumsa biyyaa, ministeera qonnaa, ministeera waa'ee misoomaa fi
ministeera odeeffannoo, ministeera hojjetootaa, ministeera gargaarsa hawaasaa fi dura teessuu waldaa gamtaa dubartoota Eertiraa waliin marii kana taa'uun isaanii ibsameera. Mariin kunis gara fuula duraatti walta'iinsa misoomaa mootummaan Eertiraa tokkummaa mootummootaa waliin michoomaan hojjechuu danda'u irratti kafuulleffate ta'uun ibsameera. Haasawaa bilbilaa kan Tiraamp gita isaanii kan Yukireen waliin gaggeessan sana dhaggeeffataa akka turan ministiriin dantaa alaa Ameerikaa Maayik Poompeyoo amananii jiru. Kanas kan mirkaneessan roobii har'aatuu ta'uuf Room keessatti ibsa kennaniin kan ture yoo ta'u garuu bilbilaan maal akka waliin jedhan gadi fageenyaan hin ibsine. Poompeyoon torban darbe televiziyoona ABC jedhamu waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin waan bilbila haasa'ame sana ifan baasi nafan waa'een haasaa bilbilaan gaggeeffame kun Tiraamp dhimmootii filannoo bara 2020 Yuunaayitid Isteets keessatti gaggeeffamuu jiru keessatti biyya alaa seensisee yaaddoo jedhu uumee jira. Kunis gama Deemokiraatotaa irraa dorgomuuf kan jiran Joo Baayideniin ilaalchisee Yukireen qorannaa akka gaggeessitu kan jedhu ture. Jiraattonni Gujii Ba'aanaa Goorodoolaa raayyaan ittisa biyyaa hojii nageenya naannoo kabachiisu jimaata darbe kan aanichatti namoota 3 ajjeeseeraa jedhu. Jiraataan Goorodoolaa maqaan isaanii akka dhaamu hin feene tokko akka jedhanitti namoonni kun jalqaba torbee darbee erga to'annoo jala oolfamaniin booda mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamanii jedhu. Waraanni mootummaa makalaaqaan kun gandoota hundarra qubatee beektaa achi waraana kaallee wal argachuu hin danda'u. Ittuma baanee namni argata uummata qotatee bulaa nama horii horsiisu nama lafa qotatu calla arganii kana warni woboo nyaachittan jedhanii ni bakka kaan manarraa gubu kaan namallee ijjeessu. Aduun akkana waan kaan mana kaan gubaa nu gandaraaroo keessa mana wayii gubanii adoyaa anuu warra kaanii wal dhagganii wal aani achi erga achirraa addaayya'anii deebi'an ka uummatuma wayii ijoollee amma dhumate tana manuma isaaniitii guuranii nama horii fi siffatu ijoollee ganna 15 wayii fa'a tulle obboleessa kiyyaa garuu garaa kiyyaa miti Abdullaahii Goluu jedhama. Sunillee guuraniituma cadhisanii allaa gandarra dhufanii hidhaan dhaqanii hidhaa kaanii hidhaa dhaqanii hidhaatuma dhaqanii halkan deengeddaa bakka halkan naannoo gara sa'aatii 3 bakka hidhaa allaa guuranii rasaasaan fixaniif. Mee namootni ajjeefaman kun eenyu jedhamu namoota akkamiiti mee kan naannoo keessatti ajjeefaman kun? Namooti ajjeefame kun nama jaarsa wayiiti ijoollee wayii jaarsa wayiiti dhaddacha mi'eessaa jedhama. Inni lammaffaan ijoollee ganna 15 Abdullaahii Goluu jedhama. Inni sadaffaallee ni Kartee Uturaa jedhama. Ijoollee naannoo kutaa 10 wayii birattuma akka natti fakkaatee ijoolluma naannoo saniiti ijoollee akkasiiti ijoollee wayiiti kun nama guddaa malee. Warra ajjeefame kun sababni isaa maaf akka ta'e hin beekamaa? Tarkaanfii akkasii maaf irratti fudhatame? Hin beekamu. Wanni bira ga'ee uummati bira ga'ee beekamu tokkollee hin jirtu. Qabanii hidhanii uummata irraa deebi'u ijoollee yeroo halkan keessa baanu tussii allaa dhaga'anii mana allaa hidhaa kan biraa guuranii bakka rasaasaan fixanii wanni isaa ajjeefamaniif hin beekamu. Jiraataan kun dabalanii waa'ee namoota ajjeefaman jedhaman kanaa yoo himan warra sadeen kana keessaa tokko jechaan Abdullaahii Goluu obboleessaa tokko warra maqaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessa socho'u keessaa tokko waan ta'eef tarkaanfiin kun irratti fudhatamuu hin hafne jedhu. Namoota sadeen ajjeefaman jedhaman kanattis dabalata namootni hedduun Goorodoolaatti guyyuma kana hidhamanii to'annaa poolisii jala jiru jechuun dubbatu. Lubbuu isaanii baasan sanii namoonni naminuu latti halkaniif dhiqaachuu waan hin dandeenye latti bariitee jenna ifumaa dhufanii uummata naannoo saniititti koottaa guuraa gataa jedhanii uummatummaan dhaqee gate malee namni tiruu isaanii tokkotti lafa san hin dhiqaannee sun dhufee irra jira. Booyuu hin dandeettu nama salli dhuttee tiruun teetis dhuttee gatatuu hin dandeettu uummatuma naannoo saniitti bakka haguma ta'e tokko saaqanii boolla keeyyan malee tokko safara sanuuyyuu nama hin bahu. Jiraattonni waa'ee nageenya naannoo Gujii jiru ilaalchisee yaada nuuf kennan ammas nageenya amansiisaa jedhamu hin jiru jedhu. Kanaafis kan kumatan qaamoleen lameen hawaasa jidduutti lola gaggeessaa jiraachuu isaaniiti. Kaan kan yaada isaanii nuuf kennan obbo Buggaalee Dambiiti. Obbo Buggaaleen jiraataa Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaati. Humni maqaa waraana bilisummaa Oromoon Gujii keessa socho'u waan irraan ga'eera jedhan akkasitti dubbatu. Guyyaa 3 ji'a sadaffaa bara 2011 kanarratti gaggeeffame. Marii waldaa hojii gamtaa tokko walga'ee yaa'ii waliigalaa tokko qabna achirra baanee mariicha mari'achaa jirru noorri kun waraanni abaa'oo jedhan kun dhufanii nu marsanii jennaan nama gara 15tiin koree seenee cinaa seennee jira. Uummati illee miseensa yaa'anii bal'aan gara nama 200 ba'ee jira. Kanuma keessaati koree walitti qabaa ana ture. Ana kaan qabanii dhaan echatti dhukaasa banuu ana kaan fuudhanii achi fuudhanii baanii lafa ganda burqaa eebbalaa lafa jedhamu keessa nageessaniiti halkan tokko achi bulee
Numa sararaatuma bakka addisaa dhaanaa asii bakka naqaman santi qarshii 40,000 gara 100 kan irraa fuudhanii mootorii sanarraa fuudhanii shubutis maakaroo fi qaba kanallee wanni waraana baay'eeti wanni goonu hin jirtu akkuma isaan marsanii harkatti kennannee meeshaa kaaleen irraa fuudhanii akkaan na godhanii gara bultii 20 fakamii duuchaa nulkisaa dikaa sararaa maalii jedhaatuma rakkoo humnaa olii akkasuma geessisaatuma turanii bultii 20 fi afur bira bulee akkasiin nagadhiisanii haalli jiru haala hammaa ta'a. Jiru bakka namni gujiidhaan nama gabaroome nama miidhame bakkaati. Obbo Buggaaleen dabalanii yeroos warri kun kan to'annoo jala oolchanii fi walgahii qonnaan bultootaa waamuu kiyyaaf darbees immoo walgahii kaan kan Shaashamanneetti yaamamee ture irratti hirmaachuu kootiifi jedhu. Kadu'ees namni nuti beenu kan naannoo keenyaattis kan harka isaaniitti illee du'ee jira. Kadir Miliqaa jedhaniiti nama beekamaa ta'u miseensa warraati akkam iccitii keenya baachaa ammallee basaasa marajaa dabarsitamaa jedhanii maqaa isaanii lejjisanii achi laga buusaniirani. Jiraattonni yaada isaanii VOA'f kennan ammas maqaa waboon naannoo Gujii keessa kan socho'an hidhattoonni namoota irraan miidhaa geessaa jiru jechuun komatu. Himata isaanii irratti dhiyaataa jiru kana garuu itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Gujii ba'aa ta'uu kan himan Waaqumsaa guutuu haalanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo uummata isaaf qabsaa'uu hin miidhu. Wanni kun waraana bilisummaa Oromoo raawwatu waan akkanaa gocha akkanaas raawwateef hin beeku. Tarii jala deemtota diinaa ta'anii malee waraana bilisummaa Oromoo kana raawwatu. Akkanitti himtanitti amma diina jala deemuu kan jettan kan to'annoo jala oolchitan qabdu? Isaan amma nama uummata yeroo lola wajjin geggeessanu haaloo gara uummataatti ba'aa jiranii. Haaloo gara uummatuma nagaa ka dhaggan ka fichaa keessa dhaggammoo kara deemaa kara dhaggammoo laga fichaa laga obaatti dhaggammoo oorruu keessa dhaggammoo mana isaatti dhaggammoo hin ajjeesaa jiranii. Nuti ammoo ka isaanii ka madeessineyyuu fayyinee deebisaa jirra. Kan uummanni Oromoo nu ragaadha. Yeroo boojuu isaaniillee barsiifnee gara isaaniitti deebisaa jirra. Sabbaa boruutti nama tokko madeessinee nama lama boojinee deebinee galchinee jirra. Naannoo aanaa Gooroo Doolaatitti immoo nama lama boojinee tokko madeessinee kan madeessine kaallee gara fayyinee gara isaaniitti deebinee jirra. Isaan immoo akkasumatti haaloo uummata keenya irra bayaa jiranii nuti gochaa uummata keenya raawwanneef hin beeknu. Obbo Waaqumsaan warri boojine jedhan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu himanii ammaan kana garuu namni boojii yookiis to'annoo keenya jala jiran. Namoonni akka kan barsiillee uummanni keenya gufuu qabsoo jennaan nuti warra hutan gufuu qabsoo ta'an kun gara nama 200 ga'anii beeka barsiillee nuti deebifne. Karaayyaan ittisa biyyaa immoo kanneetiin boojinee barsiinee nuti deebinee akka aanaa sabbaa boruutitti nama 3 akka aanaa Gooroo Doolaalletti nama 3. Obbo Waaqumsaan ammas wal waraansi qaama nageenya mootummaa fi humna isaan gaggeessan jidduutti gaggeeffamaa jiraachuu dubbatu. Waa'ee dhimma wal waraansa kanaa darbees ajjechaa jimaata darbe Gujii ba'aa aanaa Gooroo Doolaatti raawwatamuu himame ilaalchisuun biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa gaafatamee deebii kenneera. Waajjirichaatti itti aanaa hoogganaa akka ta'an Koloneel Abbabee Garasuu ajjeefamuu namoota kanaa quba hin qabu jechuun dubbatu. Bakki ani nama qabanii ajjeesan kan jedhu odeeffannoo hin qabu. Namoota qabanii diinallee haa ta'u naannoo raayyaa biyya keenyaa humni nageenya Oromiyaa kan immoo federaal poolisii dabalatee diinni tokko dhukaasa irratti illee yoo booji'ame seeraan erga qabamee booda dirqamee yoo qabame. Yoo madaa'illee qabame yaalchisanii fayyisanii yoo seeraan gaafatamu malee qabanii yookaan ajjeesuun dhoowwaadha akkuma seeraadha. Koloneel Abbabeen raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii yoo fudhatu waajjirri isaanii akka hordofu himanii dogongorri yoo uumamus walumaan sirreessinaa jedhu. Gaaffiin kaan itti aanaan hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa gaafataman waa'ee tarkaanfii hidhattoonni maqaa waboon naannoo keessa socho'an jedhaman humna mootummaa irratti fudhannee jiraniiti. Amma lola caakkaa keessa deemanii gaggeessan suni dandeettii akkasii hin qabanii jennee akkasii qabanii uummata dadhabaa ajjeesuu danda'u raayyaa ittisa biyyaa jala dhaabbatanii lolanii yeroo itti booji'uu danda'an waan jiru natti fakkaannee hin jirus amma isaan kan gochaa jiran uummata miskiina Oromoota ajjeesuu fi jireeduu fi warra waan uummata irratti waan gadhee hojjetu malee yoommaa raayyaa ittisa biyyaa wajjin wal waraanee ajjeesuu sadarkaa sana hin jiran. Obbo Abbabeen amma haalli nageenyaa fooyya'aa akka jiru humni nageenyaa kan mootummaa naannoo Oromiyaas hojii nagaa kabachiisuu kana hordofaa jiraachuu himanii haa ta'u malee ammas gandoota baadiyyaa godinaalee Gujii lameen Wallaggaa fi Boorana tokko keessatti ammas haalli nageenyaa amansiisaa ta'e hin jiru jechuun dubbatanii jiru. Paartileen siyaasaa Oromoo dantaa uummata Oromoo eeguuf eegsisuuf qindoominaan hojjechuuf hooggansa gaaddisa Oromoo hundeessan.
paartileen siyaasaa Oromoo kunneen marii ji'oota 5 oliif osoo walirraan citin mari'ataniin faayidaa uummata Oromoo irratti tokkummaan hojjechuuf waliigaltee irra gahanii kaleessas waliigaltee kana mallatteessaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas mariin isaanii qabxii maalirratti xiyyeeffate akeekni isaa fuulduraa kan jedhu irratti hoggansa paartilee siyaasaa Oromoo marii kanarratti hirmaatan keessaa haasofsisee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa itti aanaa dura taa'aa Koongireensii Federaalistii Oromooti. Dhimmi nageenyaa Oromiyaa lixaa fi kibbaa furmaata waaraa akka barbaaduuf mari'atameera. Koreen gaaddisa hoggansa Oromoos dhimma kana itti dhiyeenyaan akka irratti hojjetee furmaata fiduuf kallattiin taa'eeraa jiran. Egaa amma kan waliin mari'atame dhaabbilee siyaasaa Oromoo torbadha. Torban kuni kan akka dhaabbileetti amma socho'aa kan hoggansaa qabanidha. Kanaaf rakkoon kun dhaabbilee kanneenitiin ala ta'a jennee iyyaannu yoo kan ta'u yoo ta'e dhaabbileen kun baltaanii haalli dubbii kana tasgabbeessan yookaan immoo nageenya boora'uu nageenyaa kana itti tasgabbeessanii nima jira jedhameeti kan yaadamu. Kanaatiif egaa gara caalu amma yookaan immoo gaaddisni hoggansa Oromoo kan dhaabbilee hundumaa keessaatii nama lama hammatu kan qabu hundaa'ee jira. Kanaatiif naannoo Oromiyaa jiru ammaan booda wantoota nu mudachuu danda'an hundumaa gaaddisni hoggantoota Oromoo kuni itti gaafatamummaadhaanii dubbii isaa ni ilaala jennee kan yaadnu maaliif hundumaa keessaatii kan ba'e waan ta'eef paartii biyya bulchaa jirus hammatee sababii jiruu fi rakkoon kun waliigalteedhaan hunduma hiikamaa kan jiru dhaabbii jiru. Tariitii qaamni amma hidhatee socho'aa jiru kun bakka bu'aa as keessaatii hin qabu yoo ta'e haala isaan itti qunnamanii wanti kun gara nagaa buusuutti akka inni deemu akkuma asaayimantiitti kennameera jechuudha. Akka Obbo Baqqalaan jedhanitti paartileen siyaasaa Oromoo hundi wanti isaan tokko taasisu dantaa Oromoo kabachiisuudha. Kanaaf qaamni hidhatee socho'aa jiru har'atti paartii mataarraa isa hoogganu dhabus kaayyoo kanaa ala hin qabu jechuun nagaaf tasgabbii buusuudhaan aantummaa uummata isaa agarsiisuu qabaa jiran. Dhimma nageenyaa haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti adeemsamaa jiru kana waliin walqabsiisuudhaanis Obbo Lammaa Magarsaa Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa haalli nageenyaa amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru kan nama saalfachiisuu fi nama yaaddessuudhas jiran. Oromoodhaaf wanti gaariin dhufee jira. Garuu immoo kanuma keessatti immoo har'allee namni keenya harkatti miidhamaa jira. Oromoon dararamaa jiru, Oromoon du'aa jiru. Gola Oromoo keessatti dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru har'allee akka sallaayyootti kan laalamu miti. Yoo kun nutti dhagahamu ta'e warra hoggantoota siyaasaa Oromoo warra mootummaa taanii biyya bulchutti illee nutti dhagahamu ta'e salphina guddaadha kun yakka guddaadha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo jaarmiyaan Oromoo haa xinnaatu haa guddatu qabsoo Oromoo as ga'uu kanaadhaaf hunduu hamma humna isaa gatii kaffalee gumaachee jira. Yoo nuti dubbii fixachuu baanne dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru nutu deebinee diina Oromoo ta'aa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e erga lubbuun Oromoo darbe diinummaan Oromoo kanaa waliin jira. Kanaaf fala Oromoodhaaf fiduudhaaf ta'e nuti teenyee waliin haasa'uuniif fixachuun dubbiin kee barbaachisaadha. Qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf anaafis onnee natti horee jira. Obbo Mikaa'el Booran koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromooti. Paartii biyya bulchaa jiru paartii Dimokiraataa Oromoo dabalatee paartileen siyaasaa Oromoo nageenya waaraa Oromiyaa keessatti fiduu fi fuuldurattis waloomuun akkamitti waliin hojjechuun akka danda'amu irratti mari'ataniiru jiran. Qabxii dhimmi guddaan iyyuu dhimma nageenya uummata keenyaa fi dhimma nageenya Oromiyaa kan yeroo ammaa haala hedduu yaaddeessaa irra ga'ee jiru. Inni nama hundumaa yaaddeessee isarratti kan hedduu xiyyeeffatamee wanti kun dhaabbachuu qabaa jedhamee kan mari'atameyyuu gama keenyaan ammoo keessattuu hawwiin keenya guddaanii fi kan nuti marii kanatti illee itti